kiyyatti fuufee jechuudha. Wallaahi quban qabu. Quba waliin qabnaa sadiidhaan saasan jechuudha. Maybe wanni qara ture wayii haa wal dhabbii ta'uu haa wal wanna jechuu ta'uu haa aaruu maal jedhu kuma sanniin irraa ta'uun ooluudhaan malee asliimmaanuu saasanitti ta'uun ooluudhaan malee waan quba qabu tokko illee hin qabu. Ammallee yoo ta'e illee gima sanuuyyuu ta'e jidduu jaarsaa jaartii yookaan immoo jidduu nama wal jaalatu lamaan kabeeku rabbuma tokkicha. Maybe nama waadaa walii qabu wayiitii wal dhabuu danda'a. Dhimmi biraa dhimma dhuunfaa wayii jiraachuu danda'a. Jidduu keessattuu keessa kiyyaan yeroo baay'ee baasee namatti ni maddu waan ta'eef rabbitu beeka jechuudha. Rabbumatu beeka. Namni beeku tokko hin jiru. Isin galee jira dhimmi biroo saniin alatti kasan caalu jira jechuudha. Ammallee taanaan ni tura malee ni uraa jette sani boombiin. Ammallee taanaan dhimmi akkasitti saasanii fi ana mataa kiyya na jeeqeetiin obsuu dadhabeetiin asitti baheetiin ija keessan afoo dhaabadheef sani dhimma sani inshallah gara fuulduraallee kama dubbadhuu fi kama dhageettan ta'a. Booyaa osoo hin taane gaafas ammoo kolfaatiin isinitti hima. Booyaatii miti kolfaatiin isinitti hima gara fuulduraallee jechuudha. Kolfaatiin jechuudha. Kolfaatumaan isinitti himadha. Booyaatii miti. Dhingadda oobariinatti ta'ee mataan kee bakka hin jiraame. Obsuu dadhabee gatii obsuu dadhabee fi asirratti hin bahee booye. Malee an takkaayyuu osoo haati tiyyaayyuu dogongoraan haatatu sirraa duuta naan jedhanii laayivii gubbaa bahee booya jedhee hin yaanne. Wallaahi waan takkaa hin yaanne waan takkaa isinillee narraan eenne waan takkaa namni kaminuu narraan eenne tuyyuu na mudatee jechuudha. Jechuun godhe waan godhuu hin feene bakka jiruma kiyya irratti waan godhuu hin feene godhe waan hin gaddaasan. Waan godhuu hin feene wayiitiin godhe waan godhuu hin feene waan keessi kiyya nan hayyamne waan illiinaan kiyya nan hayyamne bakka. Usuma wannummaan fedhe raggalee qaama kiyya walakkaan irraa muranii darbanii wallaahi waan hin godha jedhee hin yaanne wanni sun. Bakka asirra bahee booyee namni fuula kiyya waan badaan argitan jedhee hin yaanne. Warri ammoo akka isin yaaddan isinii taate galatoomaa. Warri ammoo maal taate jettanii rifattanii fi keerimaa fi homa dhiqqoo waan lafaatiin na aarse waan lafaatiin na aarse sanumatuyyuu obsa na dhooggisiise obsan dhabe bakka waan yeroo dheeraa obsitee jettu tokko hin jiraa miti waan lafaatiin na aarse malee akkam asliin jedhesan yookaan ammoo namni karaa jaalalaatiin na taphatee kabbadaa kahedaa gammadaa himaxaal min chigira allaa. Namni tokko yoo deeme maalirraa fudhatee deema jaraticha. Sirriidha. Namaa waliin waadaa qabaachuu danda'a. Namaa waliin jaalalaan jiraachuu danda'a. Yoo inni deeme tawakkaltu lillaahi hin jedhee jiraadha. Isinii galee hadhallee borullee namni an jaaladhu tokko yoo na bira deeme an tawakkaltu lillaahi jedheen jiraadha. Meebi guyyaa lamaaf sadiif sammuun kan koo jeeqamuun malaa aaruun malaa ergitee booyuun malaa nadhagayamuun malaa bakka nama sanii qabuuf jecha jechuudha. Bakka nama sanii qabuuf jaalala nama sanii qabuuf jecha garuu gaafa inni deemuu isaa gaafa abdii kutadhe akka waan haati tantee gaafa sirraa duute wayin amantaa haga guyyaa lama sadiin amantuu bara. Haga guyyaa lama sadiin amantu. Gaafa torbaanii garuu noormaal jettee jiraatta. Du'a isiisan noormaal jettee jiraatta. Akkasi. Isinii galee naa haarayaa miti jechuumaaf walumaa galatti jechuudha. Maasliin aareetumaan homa xiqqoo qara waa dhaga'uuf kaleessa akkasitti wanna malee wallaahi namni waa'ee akkasiitiin na wanna jedhee na jeeqee na maal jedhe wanna akkasii sunillee hin jirtu. Wallaahi kan rabbi beeku jechuudha. Hin jirtu namni akkasitti namiin ullee hin jira jedheellee yaadu jiraachuudhaafis hin taa'u. Hin jirallee yaadu jiraachuudhaafis hin taa'u. Yoo ilmoo waliin rakkise anuu isinii hima ilmoo waliin guddifna. Isinii galee yoo ilmoo waliin rakkise yoo ilmoo na darbee deeme ilmoo waliinuu guddifna isinitti hima. Wallaahi isinitti hima waliin guddifna ilmoo. Gaafa waa ijaazaa wayii buufadhee ilmoo waliin rakkisee deeme saba kiyya ilmoo waliin rakkisee deeme inni kun kunoo kana jedhee afaan guutuudhaan ol bahee ekeleetii gandi isaa ganda kana abbaa kootii fi haadha kootii itti nagenne jedhee qaanyii takka malee isinitti hima. Kana ammoo osuma ta'e iyyuu waan akkasitti yaadullee miti waan akkasitti namichi
يا هو بين برباكيس والله قالت وبان كليس آلي ترى يجوزي أدي تيتة تركا ستي هذا بعد نمني دابو زيلا برباد الله كتو 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 أنت مبارك مسمى سلني مرات جرا ترى أم فيديو كان كبراني نمنا إرجع ينان هاي مبارك ما كان جري بو شو بيويت ما وان درا ترى ترى دوغا ربي قالت ومشي والفادو thank you كنا في سنين جد فهمني تيا نمني تقوم أخيان اللي أكسر كافمي الرب سامن بربادوان wannis amaana rabbii isiniin jedhu yoo jiraate nama tokko maqaa kiyyaan asirratti kaastanii maqaa isaa waamtanii asirra namni tokko maqaa kiyyaan akka arrabamu barbaadu. Namni tokko maqaa kiyyaan kaafamee akka maqaan isaa asirratti arrabamu barbaadu. Nama amma hajaa irraa qabu kana faaxis kiyya welkaa. Nama amma namiidhee keessa kiyya namiidhee amaanaa tiyya waggaa dheeraa akka abbaatitti an abdadhee bira kaa'e kanas sinigalee naawwanno jedhellee yoo taate amma isaa asirra kaaseen dubbadhu rabbittiin dhiifadha malee naan rabbittiin dhiifadha amma sana wanna manas isin biraan gadhu wanni isinitti akka amaanaatitti illee isinitti deeffadhu yoo jiraate maal inni beektanii rabbiin bakka haqxi tantee geette rabbiin si haa geessu hundi keessa rabbiin naa kadhadha karman jechuu barbaada bakka haqxi tantee geette rabbi siif haa geessu rabbi siif haa awwaatu jedha sama bichaa rabbiin naa kadhadha. Waan biraa waan takka isiniin jechuun barbaadu san qofa rabbiin naa booyaa ganama galgala abbaa rabbiin jalaa awwaatu rabbitu beeka anamma yoo himadhe asirratti tokko fanarraa amanuu hin dandeessanii lammaffaa ta'ee deebi'eetiin himachuullee keessi kiyya guutuudha miti namni tokko yoo wanni tokko waan kan kee keessa kan keetti guutuu ta'e kan himattu keessi kiyyatti guutuudha miti nambaza namni na dhiyaatu hundinuyyuu nama namiidhee na biraa deemu. Nama keessa kan koona miidhee keessa kan koona goddolee keessa kiyya na hir'isee na biraa deemu kan dhiiraa miti dubartittis dhiyaannaan keessa kiyya na miidhaniif na biraa deeman kanaafan jecha ona keessa dukkana kana keessa banadheetiin akka urunguutii wanni jiraadhuuf jechuudha isinii galee gatii kana ta'eef wanni hundinuu bu'aa bayiin hundinuu yuu keerimaaf inshaallah waan biraa isiniin kadhadhu yoo dandeettan rabbiin gitanii rabbiin jechuudha. Abbaa ilmaan kiyya kana buusee fi bakka hatti tiyya geetteef bakka ani itti dadhabe rabbiin si haa geessu bichaa naa kadhadhaa. Du'aa inni isin deeffadhu tanu nama tokko asirra baastanii unkaan aslimaa illee yoo ta'e mubaarak himaan yoo ta'e reedima nama tokko maqaa kiyyaan kaastanii akka waa jettanii hin barbaadu. Wanni isin jettan bichaa rabbiin ni awwaata rabbiin danda'aadha ni awwaata rabbi. Abbaa awwaatu yoo ani tana jalaan awwaanne rabbiin abbaa jalaa awwaatu rabbi beeka. Bakka isin itti dadhabde argitanii bakka isin itti dadhabde. Bakka isin itti qaama qalbiin isii itti cabdesan yaa rabbi geessiif jedhaati rabbumaan naa kadhadhaa. Kanumaan isiniin jechuu barbaada. Ammallee burullee gara fuulduraallee kanumaan jechuu barbaada jechuudha. Isinii galee kanuma isiniin jechuu barbaada malee waan biraatii miti. Anuma yoo asirratti baheetiin waan takka dubbadhee waan takka haasa'e geemii qabaa fi maalii taate wallaahi billaahi rabbiin haraamayyuu natti haa godhu. Naantee an geemii kiyya sim jedhee akkanatti noormaalii geemii kiyya yoo taphadhe waan kan argadhu numan argadha waan kan argadhu san waan geemii taphadhee argadhu doolaara 3,200 geemii taphadhee argadhu san alhamdulillah hawaasa kiyya jaalatamaa kabajamaa yeroo geemii taphadhu eenyu olitti taa'ee geemii taphadha baay'isawee jechuudhaan gaafa geemii taphadhu eenyu olitti ani yeroo kamiinuu wanni isin beekuu qabda yoo jiraattan jechuudha astaghfirullah yaa rabbi kiyya miira kana keessaa na baasi. Wanni isin beekuu qabdan yoo jiraattan abbamaa feetan ta'a wanni isin beekuu qabdan yoo jiraattani ana jechuudha. Fasaamii Oromoo tawaa takka keessa hin jirre tawaa takka hin beenne tafooloo fi namni bichaan viiyuun bichaan wanna de nama yeroo kamiinuu viiyuun kiyya hin qoshashnee fi nama yeroo kamiinuu gatii teessoo kiyyaa beeku'an. Gatii teessoo kiyyaa lakkoofsa teessoo kiyyaa beeku'an. Waan barbaadan naan jechuu dandeessan laa waan barbaadan duriyyee akkasii akkasiitii bultiin taatu tamaaliyootii maalii akkasii namni ilmoo na dhalchiteetiin ilmoo sii guddisuu dadhabe jirta. Namni ilmoo na dhalchitee ani ilmoo sii guddisuu dadhabee ilmoo funyaan irratti darbee ilmoo waliin si rakkise jirta. Hin jirtu. Namni yookaan sitti heerumee si jala taa'uu didee si jala baheetiin dhiira biroo waliin osoo si waliin jiru dhiira biroo waliin jiraadha nikaa kan kee osoo qabu hin jirtu. Yookaan namni jaalalaan anaa waliin osoo jirtu
waadaa kan kee osoo qabu amaanaa kan kee osoo qabu amaanaa kan keetiin waadaa kan kee osoo qabu baheetiin sirratti kabiraa hiixadhee sirratti jaalala biraa waadaa kan kee karoora bara kana sitti hirmaa bara kana wal fuunaa yeroo kana wal fuunaa waliin qabnu jira hin jirtu yoo jiraattanii jettan akka ol baatanii haasoftaniif isiniif hayyamee jira akka ol baatanii haasayattaniif isiniif hayyamee jira abbaan kiyyaaf obboleessi kiyyaayyuu hin beeku keessa kiyya abbaan kiyya obboleessi kiyya hin beeku keessa kiyya obboleettiin tiyya kaleessa irraa hanga hadhaatitti natti dabaluu jirti waan akka hin ta'e hin beektu itti ni madhu obboleessi kiyya maal akka hin ta'e hin beeku itti ni madhu namni garaa obboleessa ofiitiif abbaa ofiitti ni manne ani yoo nama jaaladhu wayii nama dhugaan bakka qabuuf kiiloo qabuuf wayii ta'e malee taraan namaa onnee tiyya cabsee nama seenuu danda'u miti taraan namaa abbaan arge onnee tiyya waqaa gabbaa godhee gisee barbaade seenee gisee barbaade keessaa bahee akka barbaade jireenya kiyyaa fi ooli bultii tiyya nama na borcuu miti ani ajandaan jiraate ajanda baay'ee nama ajandaa dheessu keessaa nama tokkoon nama ajandaa dheessu keessaa nama tokkoon hin fedhu ajandaa maal yoo naan intarnaashinaala nama miidiyaati akka harargeen natti mufattuun fedhu akka arsiin natti mufattuun fedhu akka walo nama mufattuun fedhu maqaan kiyya kun akka deemuu hin fedhu usuu kiyya miira kiyya kana to'achuu dadhabe malee amala kiyya kana to'achuu dadhaba malee yeroo tokko maqama kiyyaaf suuraa kiyya akka fuutanii walii gadi hin deemtan hin fedhu maaliif jenna bakka boruu jireenya kiyyaa wayitii bakka na yaachisa amma hincima madde lubbuu bareennatti fakkaata boruu jireenya kiyyaatiif na yaachisa wallaahi billahi boruu jireenya kootiitiif fuuldura kiyyaa bakka gaafa heeruma ilma godhe tokko viidiyoo kana maal abbaa kiyyaan godha viidiyoo waggaa 5 duraa fama gisee fiddanii asirratti ol baaftanii jettan nan qaanfadha laalee bakka maal yeroo guyyaa sana osoo waan kana godhuu baadhe maal rabbii waan sana goosise guyyaa sana nan qaanfadha bakka akka nama hateetitti akka nama amma kadheengatti asirra dhufeetiin booye san akka nama hateetitti qaanfataan hin ture qaanfataan funuuna natti jiru jaalallee fayyaa natti jirtu jaartilee maaluman jedha uummata kanaan ol bahee maaluman dubbadha maal jedhu maal ta'e jedhaanii mee maali madha bakka gaafii natti ta'ee seenuu hin seenuu laayivii kana seenuu hin seenuu osoo biyyoota arabaa biyyoota biraa jiraadhe tiktook makiyya dhiise shaqqaalama kushii nama ta'e dalagadha bakka seenuu waan ta'een beenne ka bakka waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame waan ta'eef waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa san keessa jiru na hayyame sinii galee wallahi waan godhuuf keessi kiyya nan hayyame miirri isaa adisanii na hayyamsiise jechuudha kana waan ta'eef ani eenyuufuu nama kamiifuu keessi kiyya na qulqulluudha nama kamiifuu keessi kiyya na fayyaadha eenyuuf abbaa eenyuutillee kanaa gammaddellee rabbiin wallahi sillee dhabaaru'an isinii dhabaaru warri naa gammaddanillee rabbiin hin oolchini hin bulchiniiti koodii aditti naa gammadde san rabbi siif haa kennu koodii aditti naa gammadde san waan aditti naa gammadden san rabbiin siif haa kennu hin oolchiniif hin bulchiniiti sanuma rabbiin sii kadhadhaan warri naanaa tan ammoo hadhallee ta'ee burullee ta'ee jaalalaa fi kabajaa isin onnee tiyya keessaa qabdan iddoon ani isin biraa qabu hagana ta'uu kan koo wallaahi billaahi kana booda jechuudha kana booda yoo akka manguddootti hin argitan malee yoo akka nama yaadaatti hin argitan malee waan badaa inshaallah jechuudha narraan argitan yoo akka manguddoo nama yaadaatti hin argitan malee hagana na jaalattan hin seene hagana iddoo isin biraa qaban seene osoo waayyuu naggalanii adaa hagana naa dirmata uummanni kun takkaa guyyaa takka jedhee yaadeen beeku tasuma guyyama takka qaama qalbii kiyya keessaan qabu ture qaama qalbii kiyya keessa wallaahi billaahi qaama qalbii kiyya keessaan qabu ture miira haganaa naa qabdanii ilaalcha haganaa naa qabdanii jechuudha kanaafuu naa galatoomaa warroonni ammoo jechuudha hiriyoonni tiyya warroonni na dhidhiyaattan nama tokko jechuudha maqaa kiyyaan tuttuxxanii maqaa isaanii kakkaasaa jirtan amaanaa rabbii isinitti haa ta'u amaanaa rabbii isinitti haa ta'u hayyama kiyyaan ala nama takka gadi baatanii waan jedhinaanii hayyama kiyyaan ala wallaahi jechuudha namni yookaan amma asirraa jechuudha rabbiin kiyya naa haa dhiisu rabbiin kiyya naa haa dhiisu asirraa yookaan ammoo namni ani maa godhe jedhee itti qaanfadhoo jedhaate arraba dheengadda haasaa dheengadda obboleessa kiyya gadaa restoraansiidhaan walitti buune san wallaahi wanni sun waan godhuu hin qabne waan itti gaabbu keessaa fa'a nama waan tokko jechuudha ittiin gaabbama waan san waan godhuu hin qabne jedhee bakka
Adunyaan sun osoo natti haftee qileessinte jiraattee miiraan deema. Keessi kiyyaa waan an qabu miira kiyyatu oobari dhiiga kiyyatu oobari. Hamma keessi kiyya hin jirre miirri kiyyaa fi onneen dhaannaan onnee kiyyaa saasanii oobarii na dhoofti. Sama malee hammeen na biraallee nama biraallee hin qabu. Nama biraatiin waliin illee wanna hin jedhu. Haadhallee gara fuulduraallee maqaa kiyyaa nama takka asirraan kaasina. Nama takka ka jaalalaan namiin illee waan hojii isaa argatu. Ka karaa birootiin namiin illee waan hojii isaa argatu. Maqaa kiyyaan kaastanii nama takka waan jedhina nama takka. Abbaan Abdallaallee miskiintichi kiyya waan takka illee nammiine waan takka illee nan goone amma fiddanii sabboona Muhammad Farabbii jedhaa cubbuun sodaattanii isin. Rabbumaa jedhaa cubbuun sodaattanii sabboona Muhammad nama dhiira jalaayyuu assalaamu alaikumii hin deebifne gisee fiddanii isatu viidiyoo irraa waraabee diyaaspooraan asliin jedhu isa jettanii gisee fuutaniitiin as maxxansitan suuraa kiyyaa waliin Allah ta'aalaa kan